Hai, akkam jirtan nagaa dhaloo kana xiqqoo biizii taaneeti asirraa fagaannee har'ammoo lesson we will come up with the new lessons for foregoing our discussions. Last time we will discuss about the gestalt psychologies and some issues that revolve around the gestalt psychology will deal together. Yeroo darbe waa'ee gestalt psychology fi amaloota isaa tokko tokko laallee turre. Har'ammoo akkuma normaalii gizee kaanii itti fufaa turretti behaviorism irraa hafnee itti fufnaa jechuudha. School of psychology kana jechuudha. Behaviorism inni isa afuraffaarra jiru kana jechuudha. Other proponents include E. Tornake and F. Skinners. Jarri kun amma jarri iskoolaarri asirra maqaan tuqame kun especially warra maqaan isaanii School of Behaviorism wajjin kaanidha. School of Behaviorism kanarratti jarri kun psychology waa'ee sammuu namaa akkamitti qorata waan jiru what type of suggestion they give for the function of psychologists is we will see together it now. Maali jechuudha functionii akkam kannaan kaajoo kana meen ilaalla. Study of observable and measurable behavior and noting more about hidden mental process. Behaviorism warri behaviorism kun akkam jiru amalli namaa isa alaa mul'atu isa safaramuu danda'uu fi noting more about hidden mental process. Bakka wanti biraa tokkolleen hin jiru, wanti keessaa wanti dho'isaan adeemsi yookaan sochiin sammuu namaa tana keessatti amala namaa isa alaa mul'atu malee kan inni qoratu hin jiru yookaan wanni inni reflect godhu hin jirudha. Na Waston namni jaamu Waston scholarri jaamu maal jee reject mind as a subject of psychology. Na ni mormaa psychology kana bakka subject isiitii miti psychology dhaaf sammuun amala alaa mul'atu tokko observable behavior dha malee there is nothing is a relationship between the hidden mental process jeti, so he could reject the minds as it is not subject of psychology ማለት ነው. Psychology be restricted to the study of behavior. Tanaafuu psychology kaayyoon psychology dha amaluma kana qorachuu qofaa ja'a jirru kun eenyu akkana ja'a jira behaviorism kana jechuudha. Inna psychology be restricted to the study of behavior. Amalli kun sanuu observable and non-observable jira. Yookaan karaa biraatiin inner and outer jechuun ni dandeenya, overt and covert jechuun ni dandeenya jechuudha. Tanaafuu jarri behaviorism kun maal jaa psychology amala ilma namaa keessattuu observable yookaan covert kaa'ennuun kana jechuudha. Isa kana qo'achuu irratti hundaa'a. Amala namaa keessaatii fi isa alaa bineensotaatii fi kana maallee jaalala bakka tana yoo agartan taate activity of peoples and animals. Na haala kanaan ibsaa jechuudha waa'ee observable behavior qorata jaa psychology. Na nothing is more about the inner mental process jechuudha. Sammuun namaa homaa ittiin qabdu amala namaa wanni shape godhu sammuun namaa amala namaa isa alaa mul'atu kana irratti hundooyteeti amala namaa qorachuu dandeenya. This behavior school view psychology as a study of observable and measurable behavior as we have said earlier ማለት ነው. Akkuma jalqaba jenne jarri behaviorism dha kuni psychology amala namaa kan mul'atu tokkoo fi kan safaruu dandeenyu tokko qorata jaa. Na akkasi ilaala jarri kun bakka psychology. Tajaajilu Waston akkam jee founder of behaviorism dha namichi kuni amala afurtu jira jee amala ilma namaa kana observable fi waa afur amaloota karakter yookaan futurii jechuudha. Futurii afur qabaa jechuudha inni kun. Inna psychology waa afur irratti hundaa'aa jira akkaataa behaviorism kanatti. Inna tokkoffaarra maaltu jira focus on observable behavior. Amala akkuma reefu jenne san amala akkama laallee hubannu okaa kan mul'atu jechuudha. Kadhoo isaan qabne sanarratti focusii miirerii isaa achirratti deebisees waan san qo'ata jaa psychology.
emphasis on condition response, neutral stimulus, bilbila jechuudha. Amma akka boqonnaa lama keessatti ni ilaalla. Akka gizeenii fi conditioned stimuliin haala akkamiin Ivan Pavlov saree irratti research akka hojjete we will see together in the future. Emphasis asirra godhama. The elements building block of the behavior. Amma block of behavior sagguu yoo kana block jechuun isaa cufutti hin fudhatina. Main core jechuudha laal. Na amalli namaa isa ni murteessaa. Amalli namaa waan observability tokko murteeffamaa jeeti. Amma yeroo sareedhaaf akkasitti maal godhee fakkeenya sanii hojii wal cinaa qabdanii gisee ilaaltan qaceellotte ba'a. Saniifuu emphasis amala observable behavior irratti. Amma fakkeenyaaf bilbila ijaan arguu ni dandeenya, qaqqabachuu ni dandeenya. Kanaafuu elementii yookaan korii yookaan basic elementii behavior irra akkasitti keessa galcheeti akkas ilaalee jechuu jirra. It is elemental condition response rather than sensation, image or emotion. Amma elementoonni behavioriidha yookaan amala ilma namaa kun condition response waan baratamu takka jaalaa jirra kun condition response rather than sensation waan akkanatti sensi goonu takka miira isaa nu dhagahamu yookaan image sammuu ta'e tana keessa waan uumu yookaan immoo emotion miira keessa keenya waan akkasii osoo hin ta'in waan bakka adjust goone ifuma teenyaaf amala namaa kanarra dhaabbanne amala baramu jechuudha. Amala observability jennee jalqaba kaafne sun haala kanaan ibsaa jechuudha jarri behaviorismii kun. Na behavioralismii irratti jarri kun ka fokosii godhu jechuudha. Na waa'ee amalaa kana psychology keessaa yookaan shoorri psychology taphatu observable behaviorii qorachuudha jaa. Kanaafuu na behavioriin kun hundinuu akkaan isin hin jeessanii condition response jechuudha. Condition response jechuun organize goote yookaan through practice you have learned it jechuudha. Ogguu karaa biraatiin ilaallu jechuudha. Na kanaafuu amalli kun ammoo condition eega through this one is by the way gained through experience, okay? Bakka irra deddeebinee yeroo hedduudhaan amaleeffannee habiitii isaa gaafa develop goonu amala keenya haala saniin qorataa jechuudha. Sanii fi bakka tana ilaali yoo agartan taate learned rather than unlearned behavior and animal behavior jara kana qorataa jechuudha. Jarri behaviorismidha. All behavior are learned but not inherited. Amma jarri kun akkana redundancy baay'isu jira jechuudha. Redundancy jechuun irra deddeebii jechuudha. Laalamu fakkeenyaaf learned but not inherited. Bakkaan dhaalmayaan harkattu eega lafa tanarra dhufte booda irra ni bartaa jechuudha. Through gradual process jechuudha. Learner are passive and reactive. They are not initiating their learning but they respond when the environment stimulates them. Haala kanaanii abbaa waa baratu takka daa'imni hara lafaa dhufe waa baratu tokko fakkeenyaaf amma paasiifiidha jechuudha. Waan ta'an waan san ifii isaati initiate organize perform godhuu hin danda'u jechuudha. Na kana jechuun reactive jechuun garuu waan san barachuudhaaf ammoo activeidha. Saniifuu they are not initiating their learning but they are respond. Kanaafuu hogguma environmentii yookaan naannoo dhate keessa jiraattu sun waan tana godhi takka fakkeenyaaf amma akka malee qabbanaa'u taate daa'imni immoo niin uffadhaan beektu garuu immoo watti qabbanaa'e ni boochi. Hogguu boochi qabbanaaf boochillee jedhamtee tiriitimentii argachuu baattu bakkatti boochee takka waan isaa irratti sun indirectly osuma beeytee hin hubatin haati gootiif jechuu namni biraatis child care naannoo jiru sun. Amma nuti karaa biraatiin amma ifteenyaafu gizee aduu huccuu haphii uffannaa, gizee roobaa immoo huccuu oowwaa huccuu furdoo uffanna. Kanaafuu amma akka jarri ibsutti when the environment stimulates them hajuu kana ibsuudhaaf fi na amaloota akkanaa kanarra hundeeffateeti
psychology waa'ee amalaa qorata jarri school of behaviorism kun. Waston head that there are no essential differences between animal and human behavior. Amma kana akka critics-itti fudhachuu ni dandeessan jechuu fakkeenyaaf. Critics jechuun akka hanqina or the limitation that forwarded against this theory jettanii qabachuu ni dandeessan jechuudha. Maaliif he generalize as there is no difference between the animal and the human behavior. If we critically evaluate the difference between animal and the human behavior, there are so many or a plenty of differences between them. Na Waston kun John Waston kun kuma reefu jenne founder of behaviorism amala school of behavioralist kana inni kun ammoo walitti qabeetuma akkana generalize godhe jechuudha. Garaagarummaa murtee isaan tokko hin jiru jaa animaalii fi amala ilma namaatii fi amala bineensaa kana hedduu saniifuu haala kanaan ibsaa jechuudha. Therefore we can learn much about our own behavior from the study of what animals do. Tan akkana jechuun karaa biraatiin waan bineensi hojjetu tokkorraa laalteetuma amala kee barachuu jechuudha. Bakka tanarratti xiqqaanii haqqina qaba jeetii fudha. Jira na conclude godhuu hin dandeenyu jechuudha. Ati amala bineensaa yookaan horii bineelda manaatis. Amala qabdu kanaan bariin dura amalli kee maal akka ture taasifii waan ta'eef. Amma garaagara amalli namaa garaagaraa garuu osoo if hin barin osoo takkaan guddatin osoo stage before we are reaching the mature stage of critically thinking, we are thinking like that of the animal. He think in such a way as that times. Now this is all about behaviorism. The other one and the fifth one is about psychoanalysis. This school of thought study about the component of the unconscious parts of the human mind. Amma boqonnaa jaaqee sama fakkeenyaaf yoo ilaaltan Sigmund Freud namni jedhamu ni jira. Inni kun asitti illee waa'ee isaa hedduun xuyine adda baaseeti sammuu namaa tana conscious dammaqoo fi unconscious isee dammaqaa hin tahin jee adda baasa. Kanaafuu psychoanalysisin gareen tun akkam jette psychologiin waa'ee komponentii sammuu ilma namaa isa aktiivii fi dammaqaa hin tahinii san qorataa jeeet akkasi jarri kun konkuluud godha jechuudha. Na psychoanalysisin kun lammii biyya Awustiriyaa psychotheoristii nama gorsaa psychology yookaan ogeessa psychology jechuudha. Inna Sigmund Freud kanaan akkana jedha. Inna controversial and most popular in the study of behavior in the mental process. Amma psychoanalysis kun indirectly or impliedly forward against the comment of the behaviorism jechuun ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin jarri reefuun tana oggulaalle inarii wanni takka wanni amala namaa murteessu hin jiru. There is no relationship between the inner force of the state of mind and the external character of the human behavior. Akka jennee ilaalle sanitti inna observable behavior kana qofa wanni namummaa yookaan amala namaa wanni shape godhu amala namaa kana waan alaarraa daltee kana ilaaltee facial expressionist ta'uu danda'a barattu jira. Jarri ammoo Sigmund Freud akkam jee lafa kaa'ee mental process bakka amala keessaa namaa isa sammuu keessaa san qo'ata jaa psychology. As a physician, some of his patients didn't have medical or bodily cause, but non-physical or emotional cause. Tanaafu namoo amma psychotherapist jennee jirra gaa'ii. Psychotherapist nama mental emotionii qabu fakkeenyaaf gorsa adda addaa warra kiliinikaa fi dhaabbatoota fayyaa adda addaa keessatti gorsa hannu san keessa ramadamaa jechuudha. Ogeessa psychology akkamiin ilaala seeta. As a physician, some of his patients didn't have medical or bodily cause, but non-physical or emotional. Osoo qaamni isaa kun fayyuma qabu jadiida
garuu sammuun isaa fayyaan qabdu rakkoolee keessan qorachuudhaani saayikolojiin sanii fi laala bakka kanatti meentaal piroosesii jechuun haa danda'e jechuudha. Kanaafuu akkanatti osoo fayyaa qabu jechuun ammaati yeroo tokko tokko kanuma fayyaa qabdu kanaafu arra fayyaan qabu is feeling of disease wayim some kind of distress maybe feel in yourself ማለት ነው። kana jechuun maal jechuudha? Osuma harki kee fayyaa qabu takka osuma miilli kee fayyaa si qabu takka osuma mataan fayyaa si qabu mataa kee ifiitee deemta jechuudha jarkiidhaan takka waa'een ifiitee deemta takka bakka you may sparkles qoluu dandeessa jechuudha. Kanaafuu keessa jaa walli amala namaa murteessu keessa sammuu namaati sani jaa keessattuu paartii dammoo koo unconscious mind ta'e nuusan isa sanii amala sanamaa kana. Kanaafuu conflict and emotional traumas that had occurred in early childhood can be too threatening to be remembered consciously and therefore they become hidden or unconscious and then will remain to affect the latter behavior. Kana jechuun amma karaa biraatiin daa'imni tokko yogguu dhalatu xiqqeenyarraa amalli daa'imni tokko umrii ijoollummaa isaa keessa sammuun isaa akka waraqaa adii ta'e gahenne boodarra xiqqeenyarraa amalli inni namarraa dhaalaa takkaa fudhachaa environment irraa waan godhaa deemu jireenya isaa kan fuula duraa san keessatti dhiibbaa irra geggeessaa. Garuu jireenya isaa fuula duraa kan dhiibbaa irra geggeessu sanitti daa'imni kun beekee osoo hin ta'in unconsciously or hidden ta'ee affect godha jechuudha behaviourii daa'ima kanaa jechuudha. Saniifi internal process of the mind dhaqaa tajaajila kun beektaa jarri psychoanalysis kun. The unconscious, which is the subject matter of psychoanalysis, contain hidden wish, passion, guilty secret, unspeakable yearning, and conflict between desire and duty. Amma unconscious subject matter warri ennuun kun laal sammuun teetun la paartiin takka fakkeenyaaf godheetti waan san godheetti takka immoo kompileeniitti dhaleessiti lakkii hin godhineetti. Amma unconscious warri ennuun kun warra godhii irra heddummeessu sallaan bakka they cannot differentiate between the negative and the positive consequences jechuudha. Karaa biraatiin amma paashinii fedhii guddaa wayii wishii hawwii guilty secret unspeakable yearning bakka waan takka waan keessa keetee kana yeroo tokko jecha dubbattee ibsituu nogguu dhabdu conflict between desire and the duties. Inna waan godhuu feetuu fi yeroo tokko waan godhuu feetuu fi waan godhuu qabdu wal si duraa dhaaba jechuudha. Wantoota akkasii san hunda akka gartee mental process internal characterii godheeti psychology haala saniin qo'ata jarra hun. They make themselves known in dream, sleep of the tongue, apparent accident and even joke. Kanaafuu jarri kun giseen haa akkam barka maybe abjuudhaan yeroo taphaa ta'uu danda'a, balaa tasaatiin ta'uu danda'a. Yeroo sun bakka consequence waan isaa action isaa sun yeroo sun arguu danda'a jaa. Amma fakkeenyaaf namni tokko amma yeroo tokko amma foobiyaa waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf amma yeroo tokko osoo karaarra deemtu dukkanaamaa keessa halkan dukkanaamaa keessa deemuu jirta ijoollummaa keetiin bineensi akka malee si rifachiise. Sababa bineensi akka malee si rifachiiseef ati ganaa jireenya kee fuulduraa keessatti akka malee sodaatta. Mana hogguu dhuftee fakkeenyaaf doormii barataa yoo taate whatever the case ifaan hogguu dhaamee battalatti emotionii ajaa'ibaa si dhaga'amaa ni sodaatta. Inna wantoonni akkasii sun later affecting the behavior qajannee achi olitti reefu xuyinee bira hunda sun. Saniifu wantoonni kanaa kun amala namaa shape godhanii internal mental character yookaan internal process of unconscious mind kayennuun kun jechuudha. Kanaafuu Sigimaan Fireewud akkanatti haala kanaan psychologiin waa'ee amala namaa inner process yookaan unconscious mind of internal mental process kana akka qo'atutti he suggest as ማለት ነው።
Na amma waa'ee kanaan kana yoo ilaallu ta'e modern school of psychology ilaallaa jechuudha. Modern school of psychology. Modern school of psychology kun psychology shoora akkam qaba, akkami qo'atama yookaan in which area or in where it is applying jennee bakka kamitti apply goona jennee gaafa laallu the early school of light the early schools laid the foundation for development of psychology as a science. Inni kun amma modern school of psychology osoo hin dhaabbatin dura traditional itti fayyadamaa turan jechuudha. Amma yeroo kana immoo modernize ta'ee research adda addaatiin stage amma jiru kanarra gahee jechuudha. They opened a door for explaining human behavior and mental process. Na karaa saaqee jechuudha. School of psychology as olitti dubbanne sun hundinuu akka modern school akka kaarikulamii barnootaa keessa galutti illee jechuudha. Na wantoota akkasii kana nu ibsaa jechuudha. In the early psychological thought there are different way of explaining the same behavior. Akka reefu jenne sun karaa traditionalitiin yookaan jalqaba gaafat guddina barnoota psychology kana amaluma tokko karaa garaagaraatiin ibsaa ture jechuudha iskoolaaronni garaagaraa. Kanaafuu we have an around 6 school of psychology: psychodynamic, behavioral, humanistic, cognitive, and socio-cultural perspective. Meejara kana waliin ilaalla. Isaan kana immoo school of thought in psychology and the modern school of psychology waan jiru adda baasaati. Qajeeloo ilaalaa jechuudha. Gizee qayyabatan akka isin dura interfere walaqaa akka wal keessa makamne suuta akkasii addaan eedanii adda baafachuu qabdanii jechuudha. To illustrate this current psychological perspective, how may this perspective understand these two examples ja? Mee akkamitti hubatan jaa fakkeenya haala. Mee waan kana halaallu mee waliin. On the playground, 6 years old push titles Samantha of her tricycles and rides away on it. Mr. A, 55 years old man, finds that he is forgetting important appointment of his trouble recalling newspaper story I read the day before. Gaafilee tanamma akka brainstormingiitti qabadhaati as keessatti gizee giddeemnu deebisaati tiyoorii kamii wajji wal qabataa qaja'uun laalaa deemna jechuudha. Inni jalqabaa psychodynamic perspective dha yookaan school of psychology yookaan perspective illee jechuun inni dandeenyaa jechuusa kana ammoo inna psychodynamic perspective kun maalirra hundaa emphasizes the unconscious dynamics within individuals such as inner force, conflict or instinctual energy. Na jarri kun psychodynamics akkamiin ilaala? Unconscious jijjiira bakka sammuun namaa isheen unconscious jenneen sun hin jijjiiramtu jechuudha akka jarri kun ibsutti. Within individuals unconscious jijjiiramaa deemti dhaabbataa miti jechuudha. Inner force yeroo tokko inner force fi instinctual energy fakkeenyaaf keessa keenya yeroo tokko waan takka osuman barbaanne yookaan osuma guruudhaan jaalanne yeroo itti goonuutu jira jechuudha. Na dig below the surface of the person's behaviors to get into unconscious motive. Na think of themselves as archaeologists of the mind. Jarri kun akkamiif ilaala ifii isaaniiti? School of psychology psychodynamics perspective kun jechuun bakka akkaan groundii yookaan bedrock isa dhahaa bu'uuraa ta'e yookaan akka core value tokkotti waa'ee amala namaa kana keessa amala namaa isa dammaqaan ta'inii garuu kadhaabbataan ta'inii suni qorata. Saniifuu akkasitti ilaala waan ta'eef bakka arkeoloojii ammallee
bakka akkaan arkeoloojiin amma akkasitti lafee uummatoota durii pirimeetii fi anseestarii warra nu dura jiraatan kana haala saniin baasee historical evidenceidhaaf sappoortii godha warri arkeoloojistiidha kun. Jarri kunis akkasitti psychodynamic perspectiviin kun jechuun akkasi waan sammuu namaa tana duuba jiru san waan keessa jiru san unconscious san qoranna baqaa jiruuni akkana ifin jaan jechuu archaeologist of the mind ifin jaan jechuu na the influence of unconscious mental behavior on everyday behavior tanaafu dhiibbaa sammuun namaa isin unconscious fakkaatan maqoon ta'een sun amala ilma namaa guyyaa guyyaa irratti reflect gootu kana ni mul'isaanii jechuu haala amma reefun tana dubbachaa turresanii. The role of childhood experience in shaping adult personalities. Muuxannoo yeroo daa'imummaa kana nuqunnamte yookaan muuxannoo gaafa daa'imummaa jireenya keenya gaafa dargaggeessummaa irratti miidhaa akkam qabdi indirectly osoo hin beekaniis ta'uu danda'a jechuudha. The role of interpersonal conflicts in determining human behavior. Yeroo tokko the role of intrapersonal namaa fi nama gidduutti yeroo tokko immoo namaa fi nama gidduutti yeroo tokko immoo matuma keetii wajjin yeroo itti wal dhabduu jira jechuudha. Kanaafuu intrapersonal hogguu jedhummaa yeroo tokko ifii teetiif mental emotionii sammuu teetii wajjin yeroo itti wal dhabdu jechuudha. Yeroo sun amalli kee akkamitti determine akka ta'u jechuudha. Wantoota akkasiisan nutti himaa jechuudha. Na three major part of psychoanalytic theory theory of structure of personality tana gara furduraa baratanii ID boqonnaa jaarraa ego super ego na warra kanaa kana three major part of psychoanalytic theory tun in detail we have see with each others in the future. Now we can you should have shallow meaning of every time skimming what you have to dig out is in the future. Now we will skim is together theory of personality, dynamics, conscious, unconscious, motive, amma defense mechanism, jira kana psychosexual development, jira kana hunda amma boqonnaa akka konseptii isaanii qabataniituma boqonnaa jaa keessa qaceeloo laaltanii jechuudha. Garuu ol keessa achuun akkuma isinitti himuudhaaf yaalaa turretti wantoota sadeen jiran kana yeroo itti aanu waliin laalla. Amma immoo maal siit ilaalle yerootti anaa fi hiriyaan kiyyaas walumaanuu baay'ee barumsaan illee biiziidha. Namoota baay'ee biroo hin geenye namoota muraasa biraa irraas kan walaalee mana boruus kanuma namummaan tokko karra deebi'ee ilaalu taate yaa'u motiveeshinii nuuf illee hin qabu beetanii. Kanaafuu hiriyoota keessan biraan gaadha. Bal'inaan nutis akka irra qophoofne jechuun akkanuma lafaa kaanii osoo wanti hin taane irra qophoofne diippilii akka isin galutti tiraanisleeshinii irratti illee jechuudha dhugaa hiiknu sagalee afaan irratti illee akkasuma hin dhiphisin bifa sirriidhaan akka isin galutti akka isin gargaaruuf yaa'u akkuma maqaa isarraa hubattanitti chaanaalicha umarraa hubachuu dandeessini fooreel pijaa maqaan isaati. Hiriyoota keessanii dabarsaadha. Hiriyoota keessanii asas godhuu danda'an kan harkachuu danda'an jettanii yaaddan hundaa'u dabarsaadha. Bal'inaan waliin laalla haalaan irra qophoofne akka isin biraan geenyuuf miseensa haalaan dabalaadha jechuun miseensa hedduu biraan ga'a warri as keessa jirtan kun riikoomandi godha hiriyoota keessanii waliin ga'a. Arraaf meesuma dhaabnaa yeroo itti aanuuf immoo bal'inaan irra qophoofne sirriitti irra qophoofne tiraansleeshinii irratti jechuun afaan gisee sirriitti gara tiraansleet goona gara afaan oromootti tiraansleet goone irra qophoofne yeroo tokko sagantaa keenya keessa tokko goone akka isin biraan geenyuuf hiriyoota keessan biraa waliin biraan gaadha. Seesituu isinillee ni beektanii koomenti illee haala kanarraa akkamitti akka jijjiiruu dandeessu haala bifa addaatiin yaada addaa qabaatan illee biraan geessanii nuti isin gargaaruu dandeenya. Kanaafuu har'aaf galatooma yeroo itti aanuuf anaa fi hiriyaan kiyyaas isin hojii jirra jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru.